Sudah ammas deebitee ajaja lammaffaa akkuma asitti argitan asiin dura waggaa tokko dura Arabiyaa Majlisi kalarii yookiin immoo kanatti dhiyaatu carqii kana xiqqoo kanarra Faatiha amma kan maskootillee garuu ammoo meeshaalee isii keessa waliin agarsiisillee waliin garaana nyaatellee kan irraa barattan jedhuun jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashama harka fuun hordoftoota fi kabajamtoota kiyya mee har'a waa'ee maggaarrajaa irratti waan hedduu kan isinii himu jira. Asii kan argaa jirtan kun meeshaalee isaa guutuudha. Karaa fagoo yoo adeemu ta'e tubboo achuma bitattan waan ta'eef tubboof isiniif ergu. Kunooti kun gabarii isaati jechuudha. Hordoftootaa fi kabajamtoota Umurazaan Ooroo kunoo Maashaallah tabarakallah kun tubboo isaa kun gabarii isaati hedduu bareeda hedduu namatti tola abaaboo qaba ziina jechuudha argaa jirtani. Shi kun ammoo meeshaalee isaati argitani kan maggaarrajaa ittiin hidhanii kaameraamaaniin haga danda'an isiqee meeshaa harka kiyya wajjin isinitti agarsiisu kunooti kanneen akkuma asitti argitan kana keessa dirama jechuudha waan baay'ee nama dhibuu miti tubboo bitaniituma tubboo kana keessa dirani achi booda kan girgiddaanii jira meeshaan herreega kana waliin cufamee jechuudha tubboon immoo herreega irraa hir'ate kunooti kanneen tokkollee osoo hin gatiin osoo hin cabin inshaallah yoo mana isinii gahee jedhe kunooti kun ka tubboo daarii godhan tubboo bichaa mitiriidhaan bitan argitanii kun ka tubboo daarii godhan. Kanaafi hundi keessan like illee godhaa subscribe illee godhaa nu wajjin tura akkuma asitti argitan kana kan isin qabdu balbalaatii fi harraaf jechuudha. Balbalillee namnillee xiqqaa ta'e namootiin hedduu meeshaa bitattan kana hin gaabbina maggaarrajaan isii kun hedduu guddaadha. Irra caalaa ijoolleen marti isii ka isii caalaa guddaa daleessiifatti haa ta'u malee ka isii manni baay'ee guddaa waan hin tahinii fi hedduu guddaadha isiniin jedha akka manaatiin garuu rakkoon qabuun kaatti kunis gabarii isaati. Mee har'a meeshaa humaa tokkoon qarshii maaliif hin himne hedduu komii qabdan namootiin hedduun rakabootillee akkuma asitti argitan kanatti kaameraamaanii dhufee irra isin agarsiisu sufraa qabdi makarajii guddaa qabdi xiqqaa akka shaayillee qabdi akkasuma immoo kan litira lamaallee qabdi kabunaallee ka keessummaallee jechuudha. Tokkoffaa irratti munaan meeshaan isiin qabdu rakabooti dimlaayitii ajajjee kaatee baxaltee rakabooti bareeda Dubaay kana jijjiiratte barakallahu fiiki jedhaani rabbiin nagaan itti si agalchu bareeda goota rakabooti Dubaayiiti kan isin ajajattee jechuudha. Rakabootiin Dubaay sadarkaa qaba isiniin jedhee jira qarshiin isaa wanni marti isaa ni jira walumaa galatti rakabootiin xiqqoo wayyaanu jennu qarshii 27 irraa eegalee aga qarshii 33 hitetti ni jira achi olilleen hin jira jechuudha. Rakabootiin isii ka qarshii 29 jechuudha guddaadha kaameraa itti fi sirriitti agarsiisinu fageenya irraa waraabna bilbilli keenya kwaalitiin qabu gurguraan bichaan haga guddatu amma gadda gannooti jechuudha. Diizaayinii isaa guutuu irra zoorsisi kallattii afraniinu fusuusni kun ammoo qarshii dabala garuu fusuusa kan ani hin jaaladhu sababbiin isaa irraa harcaa waan ta'eef haa ta'u malee jala fusuusan qabu kan isii akkana kaameraamaaniin irra deemee isin agarsiisu siin jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya inni lammataa ammoo namoonni hedduun ni beeytanii feermuuzii seettiidha. Feermuuzii seettiin kun sadarkaa qaba innillee jechuudha akka feetaniini. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya qarshii 9,000 illee ni jira 10,000 illee ni jira 12,000 illee ni jira kaisii ka qarshii 10,000 isiniin jedha. Itti aansuun meeshaan isiin qabdu saarvisii ID qabdi. Saarvisii ID illee kaameraan itti siisee isin agarsiisu qarshii 700 firee 3 qabdi innillee ka 700 afrillee hin jira akkaataa haphina furdinaa gukuma lamallee hin jira achi gadillee hin jira akka sirriitti hubattanii humna keessaniin bitattanii akkana haala kanaan isin beeksisaa jira har'a. Itti aansuun kan isin qabdu meeshaalee isii keessaa jechuudha. Saarvisii ID'tti aansee saarvisii warqaamman qabdi saarvisii warqaamman akka carraa ta'e ala safin bitamne. Itti aansuun ammoo maashina isin qabdu maashina shunkurtiiti. Maashina shunkurtii kunoo achumatti isaa kiiloogiraama guddaa yookiin ammoo tuyyuu akkasitti bira tarellee odoon ta'e kan manaaf ta'u jiddu galeessa bareedaadha ammootu inni kun namni hundi kan beeyne hin jirtanii harka sifraa keessattuu namni biyya namaatii galtan waan tokko ofii keessanii namni fakkeenyaa fi nama isin gargaaru fidattanii jettan maashina kana baay'ee akka itti fayyachisiifne namni beekaa nama jalaa balleessa qarshii 4,600 kan 5,000 hin jira kan 6,000 hin jira sunis akka feetanii. Itti aansuun achuma agarsiisi maashina juusii saachii qabdi. Maashinni juusii sadarkaa qaba tokkoffaa irratti kan qarshii 18,000 jira kan 12,000 jira kan 14,000 jira 10,000 jira ka isii ka 8,000ti ka 6,000 jira. Saachiin kun sadarkaa 3 jira akka saachii kanaatti tokkoffaadha jechuudha akka faafrikaa kanaatti tokkoffaadha. Kanaaf saachiin kana ta'e ka jookii tokko illee hin jira isin jedha qarshii 8,000 bitame. Itti aansuun maashinni isin qabdu
maashina buna tumuudha kunuuti maashina buna tumu kaartoonii sanitti agarsiisa jalqaba kan isaa jechuudha jihaaza boodarra maashinatti agarsiifta namootiin hin beeyne hin jirtani namni hin bitanne illee hin jirtani baay'ee jechuudha biratti baratamee jira kanaaf inni illee jechuudha sadarkaa qaba akka humna keessaniitiin bitattanii kan isin 5,300 itti aansuun kan isin qabdu jookii warqaamaa habbaa lama qabdi kana jechuun kunoo akkuma sitti argaa jirtan kan nama hedduu biratti baratamee jedhe kunuuti burcuqoo waancaa kunillee hordoftoota kabajamtoota kiyyaa sadarkaa qaba kun akkuma argaa jirtan diizaayiniin isaallee garagara jechuudha sadarkaan isaa qarshii 3,000 illee jira 2,900 illee jira bareedina wal caalaa waan cinnata isaa luka isaa wal caalaa 3,500 illee 3,300 illee jira akkuma meeshaan wal caaluun qarshiin isaa wal caalaa akkanatti akka takkaan beeytan barbaada namooti tokko komattanii itti aansuun burcuqqoo isiin barbaaddu burcuqqoo maali isin fakkaate kanneen lamaan itti agarsiiftee mitiire achi booda burcuqqoo bishaanii noormaala darzana tokko qabdi burcuqqoo noormaala haa taatu malee bareedduudha garuu ani maal godhore kan yeroo mara baratame isittuu osoo hin himin mucattiin iddoon isin jiraattu xiqqoo iddoo magaalaa guddaa hasa argitan kana burcuqqoon silaa biyyatti namni baay'ina malaa cabsa burcuqqoo ID tana fuudhee fi ka'ee qarshii 2,000 isiin tun qara baay'ee jechuudha tana taatee tabira 1,200 1,600 turte amma 2,000 galtee jirti haa ta'u diizaayinii bareedduudha tanaaf tana wal bira laala tuni kwaalitiidha burcuqqoo hedduu bareedduudha osoo saarvisii warqaamaa argatte isii tanallee amma rakastee jirti qarshii 4,000 fi way akkasii yoo dogoggoruu baadhe laalee cheekii godha 3,000 foyi taate 4,000 foyi taate adda isinii baasa isii kana asirra hin jirtu amma fuuneef jechuudha namaa keessaa bakka buusaa fi jirra meeshaa isii waan deemaaru kun isiin bareeddi takeessummaati tun ammuutu akkana kanaaf tamana keessa fayyadamtuu fi takeessummaa diqqoo garagara haa taatuuf jedhe ufuma kiyya fuudhi fi tun 2,000 taan ammoo batee isii 3,000 foyi taate 4,000 foyi taate laalee isinii fi darzanni jechuudha fireen 12 isinii haa galu 12 jechuudha tunillee 12 ila garagara kwalitiin isii argitanii kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa burcuqqoo bishaanitti aansee kan isin qabdu distii maajistiikii qabdi. Distii maajistiikiin baay'ee waddade garmalee jechuudha. Distii maajistiikiin hedduu kan waddadee fi qarshiin isaa garmalee kadabalee hordoftootaaf kabajamtoota kiyya ima hin dubbatanii. Kanaaf garuu haa ta'u meeshaa orjinaala qabaachuun nama barbaachisa. Akkuma argaa jirtan lakkoofsan sadarkaan jira. Distiin isii firiishanii firee takka walirraa kuftiif achi lafa keenya garaa nu nyaate birrii kana maraan bitamte maajistiikiin qarshii 23 galtee jirti. Isiin tokkoffaan orjinaalli jechuudha isinii galaa jira miti kanaaf itti aansuun kan isin qabdu giloobaalii sahni giloobaalii akkuma baratame namni hundi keessan ni beeytanii qarshii 9,500 inshallah samoonatti yoo hir'ate illee dabaleellee isin beeksisa itti aansuun saaniin isin meeshaan isin qabdu saanii itti aansuun saanii zirgii habbaa 12 qabdi akkuma isin himee jedhe saanii kana gaafa duraa isiif bitee jedhe fireen tokkichi qarshii 280 tokko nu himi tokko mee laayikii keessanii viyuu keessan laala qarshii meeqa 280 baay'isuu 12 godhadha yoo guutuullee dimshaasha nu himi jettan 3,300 ta'a jechuudha saaniin zirgiin kuni qarshii 200 jira 300 wayin jira 400 jira fireen tokko jechuudha kun ammoo 280 baay'ifadha itti aansuun kan isin qabdu hordoftootaf kabajamtoota kiyyaa tirii guddaa fi xiqqaa isinii galaa miti tirii guddaa xiqqaa isallee isin agarsiisa kun yeroo mara baratame meeshaalee isin ajajanne illee jira kunniin mana keessa namni biyya namaatii galu waan hedduu argaa kunooti tirii saramiikaa guddaa seerii jechuudha hin beeytanii hundi keessan haarayaa miti isa isin agarsiisuuf hin cinqamu 2,700 jechuudha itti aansuun mankaa fannoo qabdi mankaan fannoo kun nuti achi jira itti agarsiisa kan yeroo mara banatame jechuudha innis qarshiin isaa hin barroofne har'a dhufe kun ilaala ka qarshiin hin barraayin ilas laala ija keessan iddoo duwwaa jira warra birriin hin barraayin booda isinii hima kunoo mankaa fannoo makarajii fannoo ammoo barraayee jira kunoo qarshii 4,000 fi birrii 50 makarajiin fannoo kana itti agarsiisa suma maaliif tartiiban jira waan ta'eef tokkoon himi jettani biyuu keessan laala itti aansuun makarajii fannootti itti aanee manka fannoolee qarshii isaa abbaa biraa irratti isinii waraaba ammaaf naa obsaasin jedha manka makarajii shaayii litira 3 fi litira 2 fi litira 1 qabdi tokkoon qarshii isaa isin beeksisa tokkoffaa irratti litira abbaan litira 3 isa kana jechuudha litira 2 naa kenni itti aansuun
akkasuma qashtii tahee litirri tokko isa kana jechuudha. Itti aansuni abbaan litira lama isa kana jechuudha. Sababbiin ani isiin kana ajajanne kana fuudhee fi bunaaf kanatu tahaa fi litira lama shaayiif ammoo nam tokko tokko kanatti tahaa kun ammoo yeroo keessummaa baay'ee qabdu kun litira 3 asirratti litira 3 isiniin jedha. Hunda isaa tokko tokkoon qarshii yoo nu himi jettan abbaan litira 3 3,200 kun ammoo 2,000 kun 1,700 jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Itti aansuun kan isiin qabdu albee fi cilfaa firee 3 qabdi. As kootu albeen firee 3 cilfaan firee 3 ammoo ani kabiraallee dabalee bitee fi jira. Agarsiisin albee firee 3 qabdi firee 3 nu agarsiisi. Maaliif tokko tokko nu agarsiisi jedhani. Kunooti albeen firee 3 eeshi kanallee dhooftuu keekii orjinaala jechuun furdaa isa ta'e bitee fi akkasuma qabduu daabboo kabuddeena ta'uu danda'a. Maankaa bunaa ziyaadaa fiddee kun kabbaa biraati. Kuni firee 12 eeshi kunis 6 ishigiidha. Shuukallee cilfaan ka fidee fi qaallicaatii fi kashiroo bichaadha. Cilfaa biraa ka bitatu abdii qaba kun xiqqaadha. Shiroof anillee mana kiyya keessan fayyadama. Kanaaf achillee yeroodhaaf hin qabdi cilfaa guddaa meeshaan isii waan jarjaraa jiruu fi kanaaf tokko tokko nu himi yoo jettan asirra diretta aysiisiif kamtu 300 hin beeku. Amma meeshaan kun aseeddu 320 jira. 400 jira, 550 jira, 500 illee jira, 550 illee jira. Amma kun argaartan 320, 400, eda'uu 500, eda'uu 500 fi 50 kamtu akkana meeshaalee kana keessa wallahu a'lam. Wandaafuyyuu itti aansuun maktafaa 500, 300 maktafaa xiqqaa fi guddaa qabdi itti agarsiisini isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa meeshaa tokko tokko himuun akkuma gagguuruun ifaajee ta'e tokko tokkoon himuun ifaajee hedduu qaba. Itti aansuun burcuqqoo shaayii darzana 2 qabdi. Akkuma argaa jirtan burcuqqoo shaayii darzana 2 taatu malee anamuutu darzana tokko godhee fi maaliif jennaan qarshiin hedduu itti baay'ate waan ta'eef burcuqqoo shaayii tokkoffaa irratti kaartoonii kanarraa gafuudhi. Kunoo kan asitti argaa jirtan namni magaalaa guddaa jiraatu isiin kun hin barbaachisti isiniin jedha. Itti aansuun shaayii saayizii xiqqoo achi jirtu fuudhi asiin dura fuudhee fi kunooti. Isii kanallee kunooti kaartoonii tokko fireejaa godhee fi wali darzana tokko aayidii jalatti yaabitattu jedheetini. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa 2,500 2,500 isiniin jedha akka jaalattan abdiin qaba. Hundi keessanuyyuu itti aansuuni maggaarrajaa kan isiin qabdu qumatiin mitira 3 gara mitira 2. Qumatiin mitira 3 gara mitira 2. Asumaan muna viidiyoo kiyya kana har'a gadhiisaadha waan ta'eef yoo dhageette qumsaaxiniin kan kee ni gala mana keetitti. Maggaarrajaan eegadheen gadda lakkaanii qumatiin mitira 3 tahee qumsaaxiniin kan kee mitira 2 fi saantii 60 moo akkami hin gala inshaallah siin jedhama jennaan asirratti girgiddaa kan kee argee jira kunu. Kanaaf maggaarrajaan kan asitti argitan kana hedduu bareeda. Majlisa qabdi maggaarrajaan hedduu gurguddaa gamaa gamanatti lamaan isaa qabdi. Qarshiin inni ittiin dalagame kun 6,000 maggaarrajaan kun ammoo kamaskooti 9,000 isuma kana tahee jechuudha. Lachuu akkuma tokko dalagame. Mee ol fuudhee isin agarsiisu maggaarrajaa kana maaliif jennaani? Mee maggaarrajaan 9,000 hagam warri jettan tokkoffaa irratti asalaala kuni addaan diigama kana baasne kana ka hidhame argitanii hiikuun barbaadam as keessa gala isa kana furtanii yoo jettan kun haga isin feetaan diriira kunis akkasuma diriira kuni baay'ee guddaadha dheerinni isaallee hedduu guddaadha natti hin tolle toltee asirra isin fannisuure jalaa xuraaya way qaqqabuu hin dandeenye akkanatu iyyuu kun argitanii dachii rabbii fudhata sirriitti agarsiisii fi haga jalaa mitira 3 fi walakkaadha qarshii 9,000 kun baay'ee bareedaadha. Ka kanaa gadi illee jira ka 8,000 illee jira akkasuma muutu iyyuu ka 6,000 illee jira garuu maggaarrajaan kun bareedaadha isiniin jedha. Meeshaa isaa guutuu waliin qarshii 9,000. Itti aansuun meeshaan muna maggaarrajaa malee firee 3 dubbisee jira bakka 2 barraa'ee garana tarra meeshaan muna baay'eedha. Tokkoffaa irratti garana yoo tarree jenne maankaa shuukaa maankaa shuukaa maalii kana barraa'ee jira walirratti maankaa shuukaa maaliin kun qarshii 1,300 barraa'ee ishi itti aansinee isaanii ittoo abbaa 4 qabdi. Abbaa 4 dhaqii kaameraa irra marsii fi itti agarsiisi. Kaameramaaniin isinitti agarsiisu anillee ka'ee isin agarsiisuu danda'a maaliif jennaan meeshaan isin xiqqoo waan ta'eef dura meeshaan guddaa yoo ta'e nama cinqa meeshaa xiqqoo ammootu socho'anii mul'isu baay'ee nama cinqoo kunuuti.
abbaa afurii qashtii kana qabbisiniin jedha. Itti aansuni kan isin qabdu saanii ittoo abbaa lamaati kunuuti ka ittoolee abbaan lama kana isiniin jedha. Kunoo argaa jirtanii hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Itti aansuni saanii ittoo abbaa tokkooti kunuuti isa kana maaliif jennaan waxii diimaan isa kana dirqama hin barbaachisa. Yaareet cilfaan kun garuu waxii diimaaf hin ta'u salaxaaf illee ta'a. Cilfaa guddaan si barbaachisa tahee haa ta'u hundaafuyyuu har'aa fi alhamdulillah jechuudha. Suuta suutaani itti aansuun haxumaa qabdi. Haxumaa kunuuti yeroodhaaf jechuudha maal godharree jireenya haxumaa qabdi qarshii 200 caalana fakkaate garuu qabduu daabbooti kunuuti 300. Ishee taansuun kan keekiin dhahatanii isa kana jechuudha. Reefisiin agarsiisee jira kun furdaa yabbuudha hedduu. Ishee itti aansuun meeshaaleen hin barraa'in eelee istoofii qabdi qarshii isaa boruu dhufate waan ta'eef isinii himaa ajajee jira torbaan gahee jira. Meeshaan daballee qarshiin jechuudha. Aslaan kafaandishaa habba lama abdi kan buddeenaallee agarsiisa. Kunuuti kan daabboo kana qabdi kan buddeenaa kana qabdi. Daabboo filee buddeena filee lachuun ta'a. Kan buddeenaa immoo kana qabdi jechuudha. Kun ka daabboo kun ka buddeenaati. Kunuun meeshaa amma dabalame jechuudha. Kunis masoobii itti agarsiisa. Masoobii buddeenaallee hin dabalame keessallee irraa olbaniitii itti agarsiisi. Yaareetu sodaanteeliin jiraate meeshaan ishii jarjaraan deemaa jira. Kunuuti keessillee kana jira. Baay'ee guddos miti xiqqollee miti jiddu galeettidha. Tanamaa dabarseefi. Kanaaf inshaallah haati masoobii tanaa immoo masoobii meeshaa hodhaa guutuu waan barbaadduuf haga itti bituu jedhee dabarse. Haala kana fakkaatuun meeshaan munaa kana qofa osoo hin tahin barbaree kiiloo 10 barbaree manatti qophaa'ee maaraqoo bareedduu jechuudha. Dallazamee haala salphaa ta'een akka jechuudha. Mana ofiititti kan qophaa'ee qabdi. Itti aansuun dabalata shiroo kiiloogiraama 20 qabdi. Bidhaa fi maashaallah jedheenii jira. Osoo jarjaruu baatte buhaaraan illee qophaa'aaf ture. Kunniin hundi isaa walii galatti qarshii meeqa kan jedhuuf tokko tokkoon isin himee jira. Herreegattanii walitti eda'ama isaa salphama argachuu dandeettanii. Asii kan dagadhe ka qarshiin hin barraa'in sufraa rakabootii Dubaayiiti. Inni ammoo tuyyuu qarshii 6,800. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haala kana fakkaatuun inshaallah wa ta'ala isin jaaladha isin kabaja laayik sheer gochuun nagaatti horaa bula. Yeroo viidiyoo kana sheer illee laayik illee biyyoon isaa bareeda tahuu qaba yookaan ammoo hedduu dadhabdanii qarshii tokko tokkoon herreega baastanii himu horaa bula. Maqaadis.